waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota maatii obseentuufi akkam jirtu nagaa keessanii? Anillee nagaa kootu waaqayyo haa galatu. Har'ammoo nyaata tokko hojjetaa jira. Innis maalinni yoo jettanii batinjeenaa hojjetaa jira jechuudha. Asitti kan argaa jirtan batinjeenaa. Batinjeena keenya edda mummurree akkanatti qopheeffannee akka chipsii dinnichaatti zayitii keessa gaggaragalchina jechuudha. Kanaaf waluma faana hojjennu isiniin jedha. Hanga turtii viidiyoo kiyyaatti anuma hordofaan faana turan isiniin jedha hordoftoota koo. Bifa kana fakkaatuun akka chipsii dinnichaatti distii keessa gaggaragalchee baasee jira. Amma immoo kan naafee qollaatii isaati. Anuma faana turan isiniin jedha. Hordoftoota koo kun asitti immoo kan argaa jirtanii qullubbii fi shunkurtii haala kanaan muradhee haala kanaan xabbasaa jira. Kan argaa jirtan shunkurtii fi qullubbiidha. Kan na barbaachisu immoo tomaatoodha. Tomaatoon na barbaachisa. Zayitiin na barbaachisa. Akkasumallee soogiddi na barbaachisa. Dhumarratti qimamiin na barbaachisa jechuudha. Anuma hordofaan isiniin jedha. Shunkurtii keenya hanga bishaan fixatutti akkanatti sochoofna. Haala kana fakkaatuun tomaatoo, zayitii fi shunkurtii qullubbii waliin bilcheessine jechuudha. Qollaatiin keenya waan nu bilchaatee jiruuf amma soogiddatti godhanna. Qimamiisitti godhanna jechuudha. Batinjeena keenya itti naqanna jechuudha. Amma kan nu hafu batinjeena keenyatti naqanna jechuudha. Xumurree irratti naqanne. Jamtoota hordoftoota koo kunoo xumuree jira. Baayyee namatti tola nyaanni isaati. Baayyee mi'aa. Hojjedhaatti fayyadamaan isiniin jedha. Kana fakkaatan isiniin jedha viidiyoon kiyyaadha. Yoo isinitti tole laayikii sabskraayibii naa gochuun dagatina. Kunoo kana fakkaatan isiniin jedha. Baayyee.